What's going on, guys? Welcome to Seenaaf YouTube channel. Hello, welcome to uummata jaalalaa kun YouTube channel keessan afaan Oromoo isin afaan Ingiliffaa karaa salphaa ta'een barattaniidha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara YouTube channel keenyaa dhuftan baga nagaan dhuftan jecha video nu yeroo gadhiifnu akkasiin bira ga'uuf subscribe like gochuun hajammarru. Today we are going to learn one of the most important in English, verb to be. Har'a kan waliin barannu verb to be dha. Yeroo darbe pronoun barannee turre. Personal pronoun fi possessive pronoun warra dhama baay'ee important warra ta'ani afaan Ingiliffaa beekuu keessatti. So warra reefu afaan barachuu barbaadanii baay'ee murteessaa waan ta'eef namoonni video sana ilaaluu barbaadan linkii isaa commentii jammaraa jala ka seentanii ilaaluu dandeessu. So maaliif pronoun asitti jalqaba isa bartanii dhufuu waan qabdaniif jechuudha. Verb to be jechuun helping verb yookaan verbii gargaartuu seenuudha jechuudha afaan Oromoodhaan. Afaan Ingiliffaa barachuu keessatti wantoota barbaachisoo ta'an 5 baruu qabna jechuudha. Jalqaba irratti tokkoffaan verb to be dha, verb to do dha, verb to have dha, tense fi modal verbs warreen jechuudha. Verb to be ni verbii ta'uudha bakka. An akkasiin ture akkas inni akkasii inni haasoo fi verb to be baruu qabna jechuudha. Verb to have immoo fakkeenyaaf kanan qaba jennee ibsuu fi kanan qaba jennee qaban ture jennee ibsuu fi verb to have fayyadamna. Verb to do immoo verbii gochaadha bakka akkasiin godha verbii gochaadha jechuudha. Tense immoo time dha waan past dha fi waan amma jiruu fi waan gara fuulduraa haasoo nu fayyada. Akkasuma modal verbs immoo akka verbii gargaartuutti ta'ani isaanis akkasuma kananaan godha akkasumas jechoota poolaayitii ta'an illee fayyadamuun nu gargaaru. Isa kana tokko tokkoon ganaa walii wajjin ilaalla. So har'a verb to be ilaalla jechuudha. Okay, verb to be ni verbii gargaartuudha inni. Fakkeenya tokko fudhanna ammas fakkeenya tokko isheen barattuudha. She is a student. She is student. She is isheen barattuudha inni. Asitti isheen maaloodha? Yeroo darbe pronoun keessatti barannee ture. Ayini ana jechuudha. Sheen isheedha. Hin isaa iti wantootaaf fayyadamna. Wantootaaf fayyadamna yeroo inni fakkeenyaaf dhala namaatiif hin fayyadamnu. Fakkeenyaaf kun guddaadha jechuuf it is big. So wantootaaf fayyadamna jechuudha. Bineensota fayyadamna. You jechuun immoo ati yookaan isiniidha. We jechuun nu jechuudha. They jechuun immoo isaan jechuudha. Ayini first ta'e first person ta'e singularidha. She, he, iti, ishee yeroo nu qaama sadaffaa ta'anii third person singular warra nudha jechuudha. You, we, they kun immoo you second dhasi third dhasi. We, they immoo we first dha garuu baay'ina ibsa. They immoo isaa yeroo nu third person pluralidha. Video yeroo darbe irratti sirriitti barsiifnee dabarsa kana. So jalqaba kana beekuun murteessaadha. Okay, she is student inner. She maaloodha? She iseedha mini so maalidha? Pronoun dha jechuudha. Pronoun dha. Eshi student kan jedhu noun dha maqaadha. Noun maqaadha. Amma asitti easy maaloodha? Amma fakkeenyaaf she student hin jedhama. Injeen dirqama maal gashuu qabna? Is. She iddoo addana jiru maal fudhatteetti? Easy fudhatteetti. So she is student namni amma pronoun noun gidduu galee maal godhe hima guutuu taasiseera. So isaan maal jedhamu? Verb to be jechuudha. Maqaa fi akkasuma adjective maqaa faa gidduu galanii hima tokko guutuu taasisuuf kan nu gargaarani verbii gargaartuu yookaan helping verb yookaan auxiliary verb warra nudha jechuudha. So isaan immoo meeqa jira? Helping verb to be warreen easy tokko jira. Amiin jira, aariin jira. Fakkeenyaaf ani barataadha jechuu yoo barbaade I am student. Amiin asitti maalidha? I maaloodha? Pronounidha. Ana kan jedhu bakka buuti. Ani barata jedhala. Sii galee utuu amiin kun hin jiraanne jechuudha.
So amiin gaafa galtuu neenyii goote maaloodha? I am a student. Ima guutu turte. So verbi to be warra inni amiidhaa fi iisiidhaa fi areetta. Isaan immoo maal irratti? Present irratti. Verbi to be kun akkas inni haasofnu fayyada. Fakkeenyaaf be kind gaarii ta'e. Be strong. Bro, be strong. Maal ta'e? Gaarii cimaa ta'e. Cimaa ta'e. Ta'i jedhamni. So verbii ta'uuti. So kanaaf inni akkas jechuufi inni akkas, isheen akkas, nu akkas. Present irratti. Past yeroo ta'u immoo nu akkas turree fi inni akkas ture. Nu akkas turre jechuufi was weeriidha. Inni ilaallaa jechuudha past irratti. Easy amii aaree jiraanneera. Warri kun immoo seera mataa isaanii qabu. Seera akkaataatti deeman qabu warri kun immoo isa walii wajjin ilaallaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf I is hin jedhama? Hin jedhamu. She am hin jedhamu. He am Ingiliffi jedhamu jiru. Okay. We is hin jedhamu. He are Ingiliffi jedhamu faan jiru. Si galee seera mataa isaanii qabu. Seera mataa isaanii qabu yeroo nu pronounii warra duukaa deeman qabu jechuudha. I maal duukaa deema? Amii duukaa deema. She, he, isiin immoo easy duukaa deema. You, we, zayn immoo are duukaa deema jechuudha. So kanaafuu maal ta'a? I am, she is, enna, he is, enna, it is, enna. Isa booddee you are, we are, they are jennaa jechuudha. Akkasitti fayyadamnaa jechuudha. So amma positiiviidhaa fi negatiiviidhaa fi question formii fi past formii isaa walii wajjin ilaala. Fakkeenyaaf ani barsiisaan jedhamni ani barsiisaadha jechuu fi ani barsiisaadha. Fakkeenyaaf I am a teacher. I am a teacher. Maalidha? Ani barsiisaadha. Kuni positiivii isaati. So isheen kun amiin kun immoo contract formii jechuudha. Yeroo shortii taatu fakkeenyaaf Ingiliffa keessatti I am jennee naasoo am en si galee am a teacher hin jedha malee I am jechuun fiilmii faa keessatti ilaaltette yoo ta'e amii taate jechuudha. So am a teacher. Eshi she is fakkeenyaaf ani barsiisaadha jedhamni isheen barsiistuudha jechuudha. She is a teacher. Eshi inni barsiisaadha. He is a teacher. It is hin fayyadamnu jechuudha. So fakkeenyaaf she is a teacher. She is a teacher. So contract forming isaa immoo she's a teacher. She's a teacher jennaa jechuudha. Yeroo contract goonu. Sii galeera? Yeah. Okay. Amma immoo ishi fakkeenyaaf ati barsiisaadha naan jedhe. You are a teacher. You are a teacher. Fakka. You are a teacher. Ani barsiisaadha mini. Isheen kun immoo yeroo walitti dhuftu you're a teacher. You're a teacher jedhama jechuudha. So we are or we are teachers. Nuyi barsiisota. They are teachers. Inni kun maal isaati? Positive form isaati. Ishi an akkas jennee ramni an akkas miti immoo jechuuf immoo maal goona isheen kun maal fudhatti? Noottii dabalti. Asumatti jechuudha. Sii galee fakkeenyaaf I am a teacher jennee ramni amma immoo an barsiisaa mina jechuudha. I'm not a teacher. Nice. I am not a teacher. Okay. Isheen kun immoo short form isaa ishee kana maal gochuu dandeenya? And I'm not kuni eentii taate jechuudha. I'm not a teacher. Fakkeenyaaf she is a teacher jennee ramne isheen barsiistuu mini jechuu yoo barbaanne she is not baqa naatti madabaluudha jechuudha. She is not a teacher. Maal dabalamneerra? She is not or she isn't ta'a jechuudha. Short form isaa. Short form fiilmii irraa yoo argite she isn't a teacher jennaa jechuudha. Okay, you are a teacher. Ati barsiisaadha miti? Ati barsiisaadha siin jechaa. Ati barsiisaa miti siin jechuu yoo barbaade immoo you
are not a teacher. okay. You are nothing kun immoo you aren't taate jechuudha. Yeroo shortii taatu jechuudha. Fiilmii irraa yeroo ilaaltan fa'a akka haaraatti ittiin ta'a. So negative form isaa akkasittiin hojjennaa jechuudha. Okay. Question form isaa hojjennamu immoo gaaffii jechuudha. Fakkeenyaaf I am a teacher jedhamni ani barsiisaadha jechuu yoo barbaadu. Question form isaa yeroo hojjennu immoo ila kuni maal ta'a eessa dhufa jalqaba dhufa jechuudha. Am I ennaa jechuudha. Am I fakkeenyaaf I am kuni I am ila I am. Am I inversii goonaa jechuudha. Sii galee. I am ennee rabni question form isaa yeroo hojjennu I am fakkeenyaaf I am a teacher. Am I a teacher? Fakkeenyaaf she is a teacher ennee rabni fakkeenyaaf she is a teacher enneerra. Ammoo gaaffii yeroo goonu Is she dabaqa wal jijjiiraa jechuudha la. Ila is maaloodha verbi to be maal dhufa jalqabarra dhufa jechuudha. Is she a teacher? Is she a teacher ennaa jechuudha. Is she ennaa jechuudha. Amma immoo fakkeenyaaf asitti immoo maal jenneerra you are enneerra. Fakkeenyaaf you are a teacher jechuun you are a teacher. ati barsiisaa. Ati barsiisaadha mini ati barsiisaadha jechuu barbaadde. Are you a teacher? Are you a teacher? Aariin kun eessa dhufa? As dhufa jechuudha. Are you a teacher ennaa jechuudha. Question form isaa yeroo hojjennu akkasii jechuudha. Am a teacher enneerra question form isaa yeroo hojjennu immoo Am I teacher? Ana barsiisaadha. Am I a teacher? Ana barsiisaadha. She is a teacher enneerra isheen barsiiftuudha. Isheen barsiiftuudha jennee yoo bara asii mallattoo gaaffii keenyaa jechuudha. Isheen barsiiftuudha. Keenyaaf is she? Nice. So is she a teacher? She a teacher ennaa jechuudha. Fakkeenyaaf you are a teacher. Ati barsiisaadha. Miti ati barsiisaadha jechuun as garuu mallattoo question formii kaa'uu qabda jechuudha. Is she a teacher? Isheen barsiistuudha. Ishi you are a teacher. Ati barsiisaadha jechuu barbaadde immoo maalidha? Question irratti jechuudha. Verbi to be eessa dhufanne jalqabarra dhufu jechuudha. So are you teacher? Baay'ee ma tokko salphaadha la. I am enneerra miti. So am I en she is enneerra is she he is he it is it you are you we are we they are they jennee question form isaa akkasitti hojjennaa jechuudha. So positive isaa hojjenneerra negative isaa naatti matti daballa. Question form irratti immoo maal ta'a? Maalirra dhufanneerra verbi to be keenya jalqabarra dhufee question form ta'a jechuudha. So kana waan barbaannetti jijjiirree haasa'uu dandeenya. So amma immoo maal ilaalla? Past form isaa walii wajjin ilaallaa jechuudha. Okay, warri kun maalirratti? Presentii irratti la. Presentii irratti jechuudha. Kun akkas inni haasa'uuf. Past isaa yeroo haasa'u immoo akkamitti akka fayyadamnudha. Okay, past isaa yeroo haasa'u past irratti la. I am she is warri kun lamman maal fudhatu beektaa? Was fudhatu. Fakkeenyaaf I am a teacher jedhamni maalin jedha isa booddee barsiisaan ture jechuuf immoo I was a teacher. Okay, good. Positive irratti fakkeenyaaf I am a teacher. So past present. Okay, present past isaa walii wajjin ilaalla. Okay, was fudhatu jechuudha. You are, we are, they are warri jechaa turre immoo maal ta'u? Isaan immoo where ta'u. Nice. Past isaanii. Okay, past isaanii asirratti immoo maal ta'u? I yeroo past ta'u. I am namni
Past yeroo goonu immoo I wasn't. She is jennee ramni she is. Fakkeenyaaf she is a teacher jennee ramni isheen barsiistuudha. Fakkeenyaaf I am a teacher ani barsiisaadha. Amma I maal fudhata? Ana waan ta'eef waa'ee koo naasaa'eera waan ta'eef ana akkasiin ture jechuun maaliif fayyadamuu qaba? Was. So past isaa I was teacher. I was a teacher. Ennaa jechuudha. Ani barsiisaan ture. Ishi amma immoo she is ennee ramni sila she is a teacher. Amma immoo ishee barsiistuu amma immoo barsiistuu turte jechuuf fakkeenyaaf she is a teacher. Amma immoo barsiistuu turte jechuuf she was a teacher. A teacher. Maaliif woosii ta'e? Past. She isii iddoo ta'e fila. Past ishee waa'ee siyaasaa iddoo jiruu fi she maal fudhata? Woosii fudhata jechuudha. Amma immoo fakkeenyaaf you are a teacher. Ati barsiisaadha. So teacherii jechuun ani fakkeenyaaf akkasiin ta'utti teacherii fudhadha malee yoo barbaaddan fakkeenyaaf you are my friend ati riyaa koodha miti. Fakkeenyaaf you are my friend. Ati hiriyaa koodha. Ishi ati hiriyaa koo turte jechuu yoo barbaade You were. paastii dhala. Amma fakkeenyaaf wajjin barataa turre. Anaafatti jechuudha. You are my friend ati hiriyaa koo turre. Isa booddee yeroo dheeraa booddee wal agarre immoo nu hiriyaa turre fakkeenyaaf yeroo dheeraa booddee waa'ee keenya yeroo haasofnu ilaa abala wajjin hiriyaa turre. Inni yeroo haasofnu maal jenna? Nuyi waan ta'eef yuu maaloodha? Aarii fudhatamni paastii isaa yeroo ta'u where. So maal ta'a? Aariidha mitiire? Aarii makana paastii yeroo ta'u maal ta'a? Weerii ta'a. So you were my friend. You were my friend. Si galeera? Yeah. Nuyi barattoota fakkeenyaaf positiivii isaa. We are students. We are students. Ishi barumsa keenya finnee immoo hojii mataa keenyaa qabanneerra. Ishi barattoota turre jechuu yoo barbaanne maal jenna? Paastii isaa irratti. We were. Nice. We were students ennaa jechuudha. So paastii isaa irratti immoo akka itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kana akka barbaadan fakkeenyaaf I was a teacher miti. Amma immoo gaafan gaaffiitti deebisuu barbaadu yoo barbaade immoo an barsiisaan ture jechuuf immoo maal jedha? Was I a teacher hin jedha. Fakkeenyaaf you were my friend. Ati hiriyaa turre naan jettani hiriyaa turre. Were you my friend? Ati hiriyaa koo turte. Were you my friend? You were my friend. Hiriyaa koo turte naan jechaa jirtani. Isuma immoo gaaffiitti yoo deebisuu barbaade immoo were you my friend? Enne akka kanatti immoo gaaffiittis waan barbaadnettis deebisuu dandeenya jechuudha. So verbi to be bifa salphaa ta'een akkasitti fayyadamuu dandeenya. Ishi fakkeenya so amma egzaampilii xiqqoo ishee hojjenna. Ani dookteriidha dhimeesti. I am a doctor. An dookterii. Isheen immoo dookteriidha dhisti. She is a doctor. Ishi ati immoo dookteriidha naan jedhe. You are a doctor. Ishi nu immoo dookteriidha. We are a doctor. Ishi nice. Amma immoo negatiiva godhiiti jechuudha. Ani dookterii minedhe. I'm not a doctor. Nice. Maalidha? Negatiivii yeroo goonu naatti qofatti dabaluudha jechuudha. So I'm not a doctor. She's not the doctor. We are not the doctor. So I am immoo shortii isaa yeroo goonu am enna she's enna we are where they are there akkasitti fayyadamna jechuudha. Kun maal irratti? Negatiivii irratti. Gaaffii yeroo goonu immoo anatu dookteriidha naan jedhesti. Am I a doctor? Am I a doctor? Nice. So maal goona verbi to be kuni question formii yeroo hojjennu immoo jalqabarra dhufu jechuudha. Am I a doctor? Fakkeenyaaf she is a doctor ennee jirra. Is she a doctor? Enna he is fakkeenyaaf inni barataadha. Or he is tall jechuu dandeenya. Inni dheeraadha. Inni dheeraadha. Is he tall? Fakkeenyaaf his name is Burqa. Maqaan isaa Burqaadha.
Maqaan isaa burqaadha jechuu barbaanne. Is his name is Burqa? His name is Burqa. Isiin kun gaaffii irratti eessa dhufti? Jalqaba dhufti jechuudha. Paastii irratti immoo akkasin ture yeroo jechuun maal fayyadamna? Waasii fayyadamna. So fakkeenyaaf an dokteriin ture. I was a doctor. I was a doctor. An dokteriin ture. Isheen dokterii turte. She was a doctor. She was a doctor. Itii maaliif fayyadamna? Wantoota fayyadamna jecha. Fakkeenyaaf it is big. Guddaa moo miti? It's not big enna miti. So fakkeenyaaf guddaadha jechuudhaaf immoo is it big enna miti. Ishi guddaa ture jechuuf. It was big. It was big. Nice. So akkasitti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf we are a Christian. Nuyi kiristaana. Isa booddee ammoo amantii biraa jijjiirranne amantii biraa ta'an. Isti yoo kiristaana turre jechuu barbaadde maali? We was Christian. We was Christian. Hin jedhamu. Maaliif nuyi miti nuyi yeroo paastii ta'u maal fudhata? Weerii fudhata. So maal jechuu qabda? We were Christians. We were Christians. Okay? Isaan barattoota. They are students. Amma immoo barumsa sana bitanii hojii biraa qabataniiru. Isaan barattoota turan jedhe. They were nice. They were students. So maal ta'a? Paastiin isaa baay'ina yeroo kana we they yeroo haasofnu aarii fayyadamna. Aariin immoo maal ta'a? Paastiin isaa weerii ta'a jechuudha. Asirratti immoo wuuzii ta'a jechuudha. So barumsarraa kana fakkaata. That's all for today. If you enjoy this lesson, please don't forget like, subscribe and share. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Gaaffii yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. We'll see in next video. Bye bye.